akka isin jetteetti jechuudha. Micoon biyya jirtee micoon akka isin jetteetti ጊዜ hunda natti taphateetti gisuma hundaa'u hirriba dhabee nyaatallee waan akkanaaf hin kennu. Ollaa kiyyatti yoon gabbee illee ollatti yoon gabbee illee ollaa waliin akka inni naasoo illee na godhaa. Mana keessatti rakkoo keessan jira maal jettee karaa nama nyaatti micoon rifeensa hunda. Duuba isin nama akkanatti isin wajjin firii ta'e haasa'u maaliif naannoo ishiin jirtuu fi suutatti keessaan nu ergii lookeeshin akka itti ergan fa'a. Miila hunda miila isii hunda. Qabsiisuun barbaanneessa. Hiisisuun barbaanne. Hiisisuun barbaanne jechuun maali wanni akkanaaf egaa gochi kun hamaa ta'e ishirratti raawwatame akkami dhokese. Yoo jaalatte malee raasii malee hiisisti. Miila isii hunda fudhaa. Egaa jireenya diigamu jireenya namaa kan jaalatu seexana qofaadha. Egaa hamma barbaadee gaarummaa biyya lafaa kanarratti gaarummaa hojjette gaarummaan kee guyyaa takkitti iyyuu mul'atu jechaadha. Egaa gaafa beekamtii argatu gaafa ati qajeelte gaafa nama tokko caalte sarraan ishee kuffifnu sarraan duubatti ishee hambifnu jedhanii namoonni iyyaadu jechaadha. Garuu haa ta'uyyuu malee yoo fedha rabbi ta'e wantumti gaa'ela namaa diigullee hin jiru. Egaa maakii hin beektu jedhee yaada maakiin yeroo mara jechaadha yeroo mara irratti kaa'anii waa meeqa garuu isarra dabartee chaalenjii baay'eerra dabartee iddoo kana geesse turte ammallee dubbiin irraan dhaabanne jechaadha. Ammallee sagalee ishiin namootaaf nama rakkateef jiru bakka rakkina sanbichaa jechaadha akkuma sagalee jalqaba irratti laaltanitti dubbatanitti ishiin sagalee namaa taate ishii irraa kutanii bakka ishiin waa'ee rakkinaa dubbatte sanbichaa ibsaati ishii gatee jedhanii eenyu jechaa jiru jechaadha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni seenaa tokko nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam isaati kana keessanii nagaa keessanii warroonni chaayinaalii koo jala jirtan hundumti keessanuu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladha obboloota koo warroonni amantaan biraallee assalaamu alaykum. Egaa warroonni chaayinaalii kanaaf haara taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bakka dogoggora koo immoo naaf kolchaa viidiyoo koo haga dhumaatti nafaana turaa isiniin jedha. Egaa jalqaba immoo jalqaba laaltanii amma dhumaatti osoo yaada hin kennin bira hin darbinaa isiniin jedha. Egaa maakii horroo intala jabduu intala hiyyuu kana namni wallaali tokkollee hin jira jedhee yaadu. Egaa obboloota koo dhugaa waaqayyo yoo gaarummaa biyya lafaa kana irratti hamma jiraannu hin beeknu jechaadha. Gaarummaa waliif haa yaadnu. Kufiitii namaa yaaduudhaan dura guddattee intala Oromooti yoo kuftees baqa numa jechaadha. Aga barbaadde shuu har'a badduu yoo taate yoo sa'uyyuu micayyoon nuti ko badduu taate lubbuu nama takkitti baraartee turte ta'uu danda'a jechaadha. Inna oolmaa nu biraa qabdi maakiin jechaadha. Nama rakkate tokko guyyaa tokko dheebuu oolchite jechaadha. Sababi isheetiin namoonni hirmaatan jiraachuu malu. Innaa sanarra immoo darbee jibba dhuunfaa jechaadha. Jibba dhuunfaa irraa qabnu jecha cokkonuu hin barbaachisu jechaadha. Ishiin jireenya mataa ishii jiraachaa jirti zim jette jechaadha. Har'a baqa kaleessallee uummata ishiitiif sagalee tahaa turte. Har'allee uummata ishiitiif sagalee tahaa jirti. Haa ta'uyyuu malee obboloota koo egaa ammallee karaa ishii eessarraan ishii baqa akka manatti haftu barbaadu jechaadha. Ani maaliif akka ishiin akkanatti irratti duulaa jiran waan kuniif laftaa beeku jechaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na ajaa'ibde hedduu tokko jechaadha. Egaa sagalee nannee rabbi sagalee dura yeroo sagalee irraa muramtu argitan ture sagalee san gaafan argu baay'ee tokko rifadhe jechaadha obboloota koo. Maaliif jennaan ani dhugaa waaqayyo hedduun ishii jaaladha maakii jechaadha. Maaliif yoon jedhe baqa gocha yeroo mara waan ishii hordofuufiyyuu uummata ijoollee rakkataniif amma ishiin gargaaraa jirtu natu beeka sila ta'eef saniifiyyuu baay'een ishee hordofa turre. Mee maayini viidiyoon ishii irratti samuuna kana ajandaan deemaa jiru jennu walumaan laalla viidiyoo kana laallee walitti deemee obboloota koo. Namumaaf nama wallalchiisuudhaaf hidhatee lafaa ka'e. Keessaafuu wanta akka ijoollee Harargee hin jirtu wallaahi miidiyaa kanarratti namni akka keessan hin jiru jechuu gadi galoo dhala guddaan keessan ana dhugaa isinitti hima. Gadi galoota hunda sammuun keessan fayyaa isin qabu isin gizuma hundaa'u
ana balleessuu irratti hojjettan ifii baddan malee ana namni balleessu tokko illee hin jiru. Kanamaan tana mana zamaanoo seeneetiin jechuudha. Zamaanoo ni beektanii mana zamaanoo seeneetiin waliin haasa'u jirra jechuudha. Maaliin haasa'u jira? Nama qarqaarii nama rakkatee jira nama qarqaarii hin jeen. Eenyu rakkatee jennaan micoota akka jira. Abbaa biddeenaan akkanatti gudeeddamtee እና abbaa miidhina kiyyaa akka na hiraarsa jettee nyaata naan kennu yoon gabbee illee ollaa wajji akkan haasa'u nan godhu maarree jeetiin akkatti haasa'u himu jira haasa'u nama rakkatee kana fuudhaniitu muranii qabanii deemanii waan bira irratti hidhanii rabshaan kaasan seetanii min ማለት ነው እኔ እኮ ግርም mana jedhaa barreessita irraa muranii jidduu irraa muranii maakiin cunqurfamtee jirti mana keessatti hidhanii jiranii nyaata nyaachaan jirtu ምናምን eenyu sagalee naa ta'e siin jee abbaa namni sagalee naa ta'e siin jeen jiru osoon du'e hoolaan Harargee maqaa kiyyanan kaasina reefka kiyyaran dhaabbatina hoolonni Harargee kalees na fayyaddan hin beetan arras nan fayyaddan ibduras nan fayyaddan nan obboloota koo argitaa akkuma sagalee irratti dhageeffattanii turtanii dubbiin jiru kana jechaadha ibsaa fi maakii wal lolanii osoo hin taane dubbiin dhugaa kunoo micayyoo isiniif himtee turte namoonni akka maakii fi ibsaa wal lolan immoo gochaa jiru ijoolleedhuma Harargee isaaniiti jechaadha. Maakiin haarteet Ani Harargee miti jettee dubbattee jirti. Dhugaa dubbachuu fi dhugaa cofaayyuu hin aarre. Maaliif jennaan namni gaa'ela jechuun nisa keessa jirutu beeka jechaadha. Akkamitti osoo mucaa fi micayyoon walii galanii jiru odoo nageenyi jiru akkamitti ibsaa fi maakiin gargar bahanii jiru addaan bahanii maakiin ishii dhiisee ture. Dhugaa waaqa odoos hin ta'e mee namni akkamitti gaa'elli kanuma keessa sani akkamitti amma maal argattu yoo isaan lamaan ijoolleen kun lamaan gargar ba'an maal argattu araba Yesuus ani beeku dhugaa waaqayyoo bara akkamii keessa akka jiru namni jechaan anamma dhugaa waaqayyoo namni wal jaalatu gaafan tiktookii yookiin oloo guddas na jedhe nama jaalala wajjin jiraatu namni akkamitti gaa'ela nama immoo micayyoo kana fuudhuuf immoo araba Yesuus maaliif garuu maaf akkatti itti duun rabbi osuma mortuu inoru kaleessallee chaalenjii baay'eetu ishirra ture jechaan arrallee chaalenjii baay'eetu ishirra jira ammaa miti ammasuma dabarti kaleessa osoo in kufti yaada itti taphacha itti feemesuu fi ittiin waa meeqa gochuuf jechaa turan jechaa osoo akkana jedhanii mucaan irraan bahe gaafa safaa isaanii qabatanii dhiifama gaafatanii turan jechaadha maakii ish jette ani nama isa namiidhellee dhiifama nan godhaa jettee turte maakiin jechaan harrallee dhiifamni wanta hunda caala jechaan araba Yesuus akka dhugaan nama gaddisiifti jechaan akka nama haadhaaf abbaan qabne bakka ijuma ishiin Oromoodhaaf isa beela'eef isa dhooboteef waa meeqa jettuuf akkanatti irratti duuduu ta'u maaliif akka akkana godhan bakka jecha takkitti yoo dubbatte garuma ibsaatti mooraalii ishii cabsuudhaaf jechaan micayyoon kuniin anoo dhugaa sagalee dura argee jechaadha baay'ee tokko rifadhe maaltu ta'e waaqa gufuu isaanitti bu'aan rabbi na agarsiisin jechaadha akka kootti maaliif jennaan baay'een ishee ajaa'ibsiifadha dubartii jabduudha dubartii hayyuudha nama meeqa rakkina keessa baaftee nama fala dhabee fala taatee turte jechaadha aga'umna ishii jechaadha innaa amma immoo maaliif akka isaan kana yaadanii walii gadi oofaa jiran jechaadha sagalee piraankii faa godhe kanaan dura jechaadha dhugaa sagalee bakka guuran hin beeku ijoolleen jechaadha gargar ba'anii akkas ta'anii akkana ta'anii wantoota baay'eetu jira jechaadha obboloota koo biyya lafaa kanarraa hamma jiraannutti gaarummaa hojjennee haa dabarru jechaadha boruu keenya waan taanu hin beeknu maaliif jennaan waan facaafne numa taammata jechaadha jireenya namaatti hin qoosina boru maaltu nurra ga'a nama wal jaalatu lamaan addaan ba'anii miti waluu gufatan jechuun nama gaddisiisa jechaadha maaliif akkasiin akkana asaabdee kana jettan rabbi tokkichaa beeku egaa irraa dhaabadha micayyoon kun kalee ganamachaadha dubbiin kun bakka ishii rakkadheen jiraa innaa akkasitti ollaa birallee dhaquu mana jedhu sanbichaa irraa kutanii posotan jechaadha micayyoon namatu itti iciiti kana itti matee gastii namaa seentee jechaan akkuma sagalee ishii irra dhageessan gastii namaa seentee akkasitti micayyoo wayii rakkachaa jirti mana jettee bakka sanbichaa irraa kutanii ibsaa fi maakiin gargar ba'an araba Yesuus maal sin goote dhugaa waaqayyoo maal sin goote araam dhugaa waaqayyoo
hin beeku. Maaliif akkasiin akkatti irratti duulta maaliif akkasiin maal akkasiin goote hin beeku. Rabbi guyyaa takka illee na gaddisiifte hin beektu ana. Guyyaa takka itti mufadhee hin beeku dhugaa waaqayyo jecha maan afaan ishii hin beeku. Kaleessa osoo gaa'ilaan godhatiin duras dhugaa dubartii safuu beektu. Rabbi gabbaatee akka afaan badaallee dubbattee hin beektu jechaadha. Maaliif akkasiin akkana gootan hin beeku. Mucayyoon kun aarteeti. Ani haadha kiyyatu Harargee malee abbaan koo Arsidha jette mucayyoon Arsiitti galte kono. Maal moo yoo isaan gargar bahanii ibsaa fudhachuuf immoo akkami wanti isaa moo maakii fuudhuuf immoo maa inni saamni keessan ara taa'e boru maaltu nurra ga'a jireenya har'aa kana jireenya dhuunfate jecha takkitti qabatanii walii gadi hin deemina osoo iyyuu walitti iyyuu bu'anii jecha namni wal jaalatu si jammatu dhugaa waaqa namni wal jaalatu moo walitti bu'aa hin araaramu silaayyuu odoo dhuma iyyuu dhuguma iyyuu wal lolanii jiraatanii maaltu rakkoo jira wanta sin gargaaru jira jettanii walitti fiduu qabdu maa odoo oolmaa beektanii maal oolmaa beektu miti sin malee dhugaa waaqayyo sin caalte siniin beekamtee argatte osuma sin ishii kuffisuudhaaf deemtanii waan hundaa sin caala deemti kana osoo murtanii inorti dhugaa waaqa osoo gargar baatan oduu keessan as deemtanii achoo deessitanii borummoo washiin biran deemtu echaadha osoo sin asii oduu keessan odeessitanii innaa maaliif jennaan bakka barbaaddeen geessi osoo sin gadi qabdanii osoo kuffiftanii osoo eessa geessituun jettanii osoo jecha jettanii ara jecha kana naan jedhanii dhugaa waaqayyoo jabdu echaadha kaleessa illee osoo hundi isaanii iyyuu xiqimiidhaaf itti maraatu osoo jettanii osoo waa meeqa jettanii mucayyoon kun gaa'ela ishii seente seera ishii guutte akka seera isaaniitti jechaadha gaa'ela godhatte har'oo maal taatan ara irraa dhaabadhaa ara hin dabbara dhugaa waaqayyoo hin dabbara irraa dhaabadhaa singaa baqa kalaas kaleessa kukkutattanii kaleessa amma arrafaa deebitanii waa meeqa jettu silaa karaa taftanii waa meeqa saalfattan kaleessa osoo yaada piraankiidha yaada ittiin beekamtii argachuuf feemesii ta'uuf jettanii mucaan irraan ba'e maatii ishee beeksisee kabajaan akka keessanii karaadha booleedha afaan hangalle seeran kabachiifte maatii ishee kabattee eenyu jette har'oo maal taddaan ba'uu isaanii si faarsise maatii koo jabaadhu jabduu kooyi dhugaa waaqa osoo mortuu inortuu waan ati caalteef waan ati isaan caaltee argamteef sitti inaafu ati jabaadhu giifti kooyi egaa hordoftoota koo viidiyoon koo har'aa kanuma viidiyoon biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan nu tura yaada qabdanii fi koomentii qabdan immoo azala nuuf kaay viidiyoon biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa dubbii koo keessatti yoon yaada dogoggoraa dubbadhee jiraadhe naaf kalchaa oromoo kooyi nagaan naa turaa turtii gaarii chaayinaalii kanaa warra haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun dagatinaa ishee